Yeroo baay'ee mana kana keessatti abbaa warraa piisaa yoom hojjettaa jedhee gaaffii na gaafata. Piisaa baay'ee jaallata. Ani immoo har'a barotuman jedhuun turee bobbolee. Har'a immoo ganamuma ka'ee piisaa kana maaliif hin hojjedhu jedhee murteeffadhee ka'ee piisaa hojjechuuf immoo timaatimiin baay'ee barbaachisaadha. Qimamoonni ni beektu. Mana madaamii keessa waan akkasii sirriitti hin hojjetama. Isa booddee timaatimiin natti xiqqaatennaan gabumallee deemee bituu har'a piisaa kana otoo hojjetiin hin bulu jedhee murteeffadhee ka'ee jira. Haga xumuraatti nu waliin tura. Viidiyoo laayikii godhaa nagaan isiniif haa ta'u jirtu nuti jirra. Baga jiraattanii jecha yeroo jalqabaatiif gara mana keenyaa warra dhuftan sabskiraayib gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaati. Haga xumuraatti na waliin tura. Akkuma asirratti argitan egaa gabaa deemee timaatimii barbaachumaan deemee achitti immoo gaa waan tokko argee wanta bibbitee dhufee kunoo astuunii zambilii keessaa yaasaa jirti. Yeroo nani gara kushiinaatti seenummoo isheen immoo suuqii eeddii jechuudhaan amma piisaa hojjechuufin qophiitti jira. Abbaa warra yeroo baay'ee piisaa yoom hojjettaa naan jedhan immoo otuma garaana nyaatu arra boroton jedhuun turee bubbulee. Isa kanaaf eessumarraan dhiifaman jedha ganamni waa tokko barbaade yeroo intinaa jedhu gaarii hin ta'u mitiiree nan balleessi mitiiree hin dogoggortee naan jedha bakka kanatti. Yaanis immoo waan biraaf otoo hin taane hinuma wal namaaf hin qaqqabu ni beektu warri mana keessa jirtanii warri mana dhaabde. Otoo har'a boruu amma kana godhee sana godheedhamu guyyaan illee sa'aatiin illee ni deema. Amma kun uffata jijjiirradhee gara kushiinaatti seeneetiin jira. Gabaa deemee immoo isaa kanan deeme timaatimii qofa fi garuu immoo wanti hin arge qayyasirillee bitee timaatimii kana birrii 60 hin bitee qayyasirii kana immoo birrii 40 hin bitee xiqqoo amma haalli gabaa baay'ee bareedaadha. Shunkurtiin illee timaatimiin illee wanti hundumtuu bareedaadha. Galata waaqaatu akkasittiin otoo itti fufee baay'ee tokko namatti tola. Odeeffannoon gabaa keessatti uummanni odeessu illee kanumaa jechuudha. Akkasumara waan gabaa bituudhaaf karoora hin qabu garuu timaatimii ma barbaacha dhaqee shunkurtii kana birrii 40 hin bitee baay'ee bareeda argitanii. Kiiloon illee 40 qoosxaan 40 hin bitee jinjibila kana qimamii ishee hojjedha illee 20 hin bitee qaaraallee 20 timaatimii 60 akkasuma qayyasirii 40 hin biteen galee jechuudha. As kanatti piizaa hojjechuudhaaf tokko hidhee wanti na barbaachisu namni kamuu akka beekumsa isaa fi wantoota isa barbaachisanii itti dabalee hojjechuutii danda'a. Ani garuu waan mana keessaa qabuu fi itti dabalee kana yaade qofadhas gubbaarratti kanan qopheeffadheetii jiru sirriitti haga xumuraatti erga hordoftanii yaada keessan koomentii irratti illee ibsachuu dandeessu. Akkasuma immoo viidiyoo laayikii gochuu hin irraanfatinaan isiniin jedha. Leeskoo tokko jennee jalqabnas kanatti. Kunuuti egaa akkuma argitanii timaatimii haga na barbaachisu asitti godhadhee bishaanitti naqee miicamuu qabaa tiiree isa booda shunkurtii irraati quncifachaa jira. Kuni timaatimii intina piizaa soosii mana keessatti hojjechuufaani. Piizaa soosii ani baay'ee nan hojjedha baay'ee mi'aa. Mana madaamii keessatti illee baay'ee hojjechaa ture. Timaatimii piizaa soosii ani hojjedhu baay'ee tokko jaallatu jechuudha. Keessummaan illee yeroo dhufu maalitti dabaltee maal gootee jedhu ani garuu mana keessatti hin hojjedha. Achitti suuqirraa shigiidhaan inni dhufullee ni jira garuu isa mana keessatti hojjedhu kan ijoolleen illee madaamin illee jaallattu. Kun immoo nafaana dhufee jira. Har'ammoo mana koo keessatti hojjechuuf kan deemaa jira. Wantoonni barbaachisan egaa kun qullubbii adiin hin barbaachisa, qullubbii diimaan hin barbaachisa. Timaatimillee qopheeffadhee jira. Achitti peestii tomaatoo yookiin immoo salsaa isa jedhamudha kan nuti fayyadamnu. As biyya keenyatti immoo salsaa yoo hin jirre barbarree fayyadamuu dandeenya. Achi shunkurtii barbaadan xiqqootti kukkutuu dandeessu. Garuu akka beekumsaa fi akka abbaan isaa barbaadettidha. Nama shunkurtii akkasumara diqiqa gochuu hin barbaanne maaliif dhumarratti isa booda haala kanaatiin shunkurtii keenya ni kukkutanna. Qullubbii adiillee kunoo akka kanaatti quncisee shunkurtiitti fiigaa afaan koo gadhiifamanaa godha. Qullubbii diimaa fi adiidha. Akkuma isinitti mul'achaa jiru isin immoo ilaaltaniyyuu ni beektu. Qimamoonni madaamii gasa kana baay'een keessan ni beektu. Ani fooxaayirii jedhu isaan achitti kanneen akka piizaa waan miidhatu jira. Isa kana sirriitti hojjechaan ture achitti jechuudha. Mana keessatti na hojjechiistee obbolaa ishee warra naannoo jiranii hiriyoota ishee akkasitti illee keessaatii turte jechuudha. Baay'ee tokko kan na dadhabsiisedhu tokko immoo isadha. Fooxaayirii hojjechuun egaa gama akka namatti ulfaatu tokko yoo bahe tokko galaa. Gosa tokko bichaa miti waa meeqatu hojjetama sun baay'ee tokko nama dadhabsiisaa jechuudha. Amma qullubbii diimaa koo kukkutee xumuradhee haala kanaan qopheeffadhee ergan qullubbii adiillee haala kanaatiin daakee booda itti aansee wanti na barbaachisu
maxabashaa yookaan immoo taawwaa jedhu isaanii maglaayaas jedhu. Asii nu biratti immoo maxabashaadha. Maxabashaan immoo isa kam akka ta'e kunoo isuma kana. Qullubbii koo akkuma argitanii baay'ees diqiq godhee hin kukkurnee yookaan immoo baay'ees gurguddaa miti akka kanaatti jidduu galeessatti kukkuteen jira. Dhumarratti maashiniitti hin daaka waan ta'eef kun egaa piisaa soosii jedhama. Piisaa soosii jedhama. Piisaas yeroon hojjedhu isinitti agarsiisa garuu soosii hojjedhee piisaas asumarraan itti fufee waan hojjedhe viidiyoon isinitti dheerata waan ta'eef yeroon piisaa isaarratti hojjedhu immoo viidiyootti aanutti isinii fidaa. Isin immoo yaada keessan as jalatti laayikiitiin illee natti agarsiisuutii qabdanii agammaatti na biraa namni baay'ee na jajjabeessaa jirtu viidiyoo kolli laayikii gochaa jirtu baay'ee galatoomaadha. Isa booddee erganii shunkurtii maxabashaarra naqeen istoofii irratti kun akkas ta'aa jira. Dirqama qullubbiin xiqqoo ishee diimachuu qaba. Erga qullubbiin diimatee immoo zayitiin itti naqee achiin booda as kanatti immoo isaa timaatimii akka kanarratti ani kanarratti illee nan faqaffaqa. Garummoo jidduutti yaada jijjiiree silaa maashiniitti daakuun kun oolu maaliifanii sa'aatii irratti fixaa gorod hin godhu jedheen gara haaduutiin kukkututti dandeebi jechuudha dhumarratti. Achiin booda shunkurtii maxabashaarratti erga diimatee zayitiitti naqee akkasitti sosochoosaa dhumarratti immoo isa booda kunoo haaluma argaa jirtan kanaatiin erga walitti danfee booda bishaan ho'aa xiqqoo ishee qabitti godhannaa jechuudha. Bishaan danfaasaa qorraasaa osoo hin taane kun egaa qullubbii adiif diimaa akkasumallee timaatimiidha. Barbarrees immoo xiqqootti dabaleeranii bakka timaatimii salsaa yookaan immoo isa peestii tomaatos jedhamu isa waan hin qabneefuu barbarree fayyadame viidiyoo san bakka sanatti hin citee achi dhumarratti wanta itti dabalee filfil aswad yookaan immoo qundoo barbaree jenna nuti biyya keenya keessatti qundoo barbaree xiqqoo ishee akkasumallee ashaboo fi sukkaaran itti dabalee jechuudha. Ashaboo fi sukkaarri dirqama piisaa soosii yeroo hojjetanii baay'ee tokko mi'aa. Karaa nan hojjedhe kanaan hojjedhaati ilaala dhumarratti yaada keessanaan ilaala. Achi erga walitti akkasitti hojjedhee booda kunoo maashiniitti yookaan bileendariitti daakaatiin jira jechuudha. Tartiiba nan hojjedhe kanaatiin wanta itti dabalamu otoo ittiin baay'isii yookaan ispaayisii waan nama gubatu hin godhiin ashaboo fi akkasuma qundoo barbaree sukkaaraa fi ashaboo itti fayyadamuudhaan piisaa soosii kana hojjedhaati ilaala akkamittiin akka mi'aawu. Gaafa galuuf ka'ee madaamii saraateenya haaraa fidattee jalqaba irratti piisaa soosii akkamittiin akka hojjetamu barsiisinaan jettee isa dhugaa isinitti himuudhaaf as cinaatti immoo distiin kun sa'aatii misaatii waan ta'eef waxii irra kaa'ee jira. Waxii isannee misaa nyaachuu fi amma kana xumurii saayinaatti naqadheetiin jira. Haga xumuraatti immoo viidiyoo isinitti dheerata. Paartiituu isaa deebi'eetiin dhufa. Isa kana laayikii sheerii godha. Piisaa soosiin egaa kana fakkaata. Xiratiin kaameraa immoo xiqqoo addeessee jira. Baay'ee diimata. Baay'ee mi'aa. Piisaa soosichuun mana keessatti kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatiin dhufutti nagaa fayyaa ta'a.